salaatan kallacha keessa rasaasan isin dhoofna osoo nuun jedhan qabsoo uummata Oromoo tana haga feete haa bacancartu asiin geennis ni kennini. Kaadha namni hundinuu golatti achi darbee qabsaa'ota kaleessa abbaa qabsooti ta'ee kun qeerroo jedhee kun hawaasa asiin ga'e jedhee baga dhaabni nu bilisoomsin jedhan garuu warri hadha masgiida gubsiisu kun wanni isaan irratti hin dalagin hin jirtu. Awwanni namoota maqaa dhahee leencoo faayiroo cufa faayii nambuuna maastikaa godhuun maali? Namni hedduu yoo nama leencoo maqaa dhahe isa biratti Oromoo diigaa biyya diiga. Shari'aan waan jettee nama irra jabaan beekaan nama mujriima jedhe. Tun haqa rabbiin kaa'ee jechuudha. Mujriima jechuu qabda. Namni illee laallatee irraa goru. Leencoo namni hin beekne jira akka inni amantii Islaamaa hin feene. Akka inni Islaamni haga jiru. Namni musliimaa biyya san leencoon dheengadda gaafa kitaaba isaa eebbisu waan jedha geettaniimi. Abiyyiidhaan biyya Arabaa waliin galtu dhaabbadhuuf laali jedheen. Kunoo dheengadda ji'a lama yoo guddate. Biyyoota biraa akka gaarii uf hin galte Suudi Arabiyaaf Qatar warra dhawrii biiliyoona agasii kenne kana dhaabbadhuuf laalii jedhee waan godhaa jirtu. Wanni annan dhagaamu inni biyyoota Arabaa dhaqee biyya Arabaatiin walii galuudhaa jedhe. Maaliif? Biyya Arabaa keessa Oromoo inni faata sirraa godaansise beeka. Gondarii Goojjam keessa masgiidan guban yoo jaran abdatin. Yoo namoota hangoo gubbaa jiran kanan abdatin masgiida gubuumi naannoo masgiidaan ba'u namu. Gubuu miti naannawa. Ni beekan Oromoo nu beekan. Garuu hoolaan abbaa jabaa qabu eegee ala kaayee bula jedhanii kanaaf nurra fincaa'aa jiran. Beekadhaan abbaan feete jaaladhu abbaan feete jibbi adda sii baasa dhugaa jirtu. Yaada dhugaan feetani beektu. Nama dhugaa fedhuuf jedha. Nama dhugaa feetu kaaqa feetu. Namoonni kunni wanni dalagaa jiran summiina dhallee awwaalaa jiran nuti kan nu caalu ka hunda caalu biyyallee caalu qabrii teenya tolfachuu bakka itti salaanu qabaachuu qabnu. Bakka itti diini rabbi wal qaraasu ilmaan teenyatti nu qaraatu qabaachuu qabnu. Akkuma namni kuuwwan bakka ilmaan isaanii amantii isaanii itti barsiifatu torbaanii guyyaa takka dhaqee tonna godhu nu salaata shanan rabbiin haqa nurra kaa'e nagaan uummanni keenya musliimaa bahee salaatee galuu qaba. Gahee fakkaatti uummata musliimaatii gahee na fakkaatti arabiyyatti. Yoo sodaa namaatii mataa qaqqabattanii yaatan taatan ibidda jahannamiif qopheessaa. Sheekoleen teennallee waan isin bu'en beeynu waan isin nyaachisan. Isin namni hadha silaa agartee haqa tara gabbayee dubbatu. Isin namni hadha mootummaa san gaafatu. Akkuma kaleessa Minilik Tewoodiroos Hayila Sillaaseen Dargiin Mallas abbootii amantii biraa uf cinaa kaanii isin ammoo nama isaanii koofiyaatti godhanii maqaa Mahammad Abdalla jedhanii uf cinaa kaanaa dhallee kaanii adeeman akkasumatti ta'a. Kadha. Hajji deemuu barbaadan hayyami jedhaani. Salaatuu barbaadan hayyami jedhaani. Maadhamni nama tokko gabbayee haqarraa dubbatu kaagartee uf kennee haqa rabbiin itti kenne sanirraa gabbayee dubbatu maadhamni. Yoom arganna ammoo yoom akka namaa gammannee guyyama takka agartee keenya dhaqaa baradhaa warri waan hin jedhin. Mee seenaa tokko isin hima. Keeniyaatti 2009 biyya Arabaa kanarraa olomaayiin lamaa dhufte. Keeniyaa East Afrikaa Musliima Afrikaa waliin qabanii dubbisu. Yeroo san ummata Oromoo Musliima Itoophiyaati bakka 40 kennan. Ka Keenyaati bakka 10 kennan. Ka Suudaanii bakka 10 kennan. Afrikaa kaawwanii 10 kennanii ummata Musliima Itoophiyaati bakka 40 kennite. Soomaaliyaan lafaa kaatee lolte. Suudaan fa'aa biyya dharee diiniidhaan gartee isii keessa kolleejjii musliimaa yuunivarsiitiin guddaan jiru. Kan diini islaamaa kan namni dhaqee irraa baratu. Biyya Somaalee kan biyya gartee uummanni isaan dura guddaa musliimaa ni lole namni. Lolee namni waliin bu'ee akkana gootan Oromoo wallaahi waan jedhan Oromoo olmaayeen gaafa jirtu waan jedhan. Uummati musliimni Itoophiyaa keessa hin jiraa jedhan. Maa kenne musliimni jira Itoophiyaa keessa bar warra beekaa jedhani. Musliimni jira Itoophiyaa keessa kan mirga isaatu horgachuu dadhabe. Kamasgiida isaa salaatu iyyuu mootummaa ayyama gaafatu.
hinjira jedhaniin wargay san gubbatti laal akka nama sheekaa ulumaayititti kan itti keessaa hirmaate keessaa tokkoon gaafas warra gubbatti argame sartifikeeta onnaa san gubbatti sii kennamtu jira. Kanaaf namni tokko abbaa milkii jedhaniini darasaa itti nu dabalan nama furtaan fidaa jedhanii nama sheek ulumaayiti keessa fidaadhanii nu darasaa sheekolee ulumaayii wajjin achitti itti hirmaanne. Duuba waliin bu'anii gaafatanii maali jedhanii ittuma dhiisaniiti jarri tun dubbatte. Warri eega namni irra wal fitee irraa bahe maal jette beektu? namni nu Suudii biyyoota Makkaa Madiinaa biyyoota gartee Islaamaa isin Suudi Arabiyaa isin dhattanii hajjitan dura Islaamummaa tana gadhaabe ummata isin akkana ittaniini kana warra gartee Bilaalii biyyi sun Itoophiyaa isin akkana ittanii biyya Islaamummaa dura fudhattee ammallee diiniyaan isaan tunu garaasaa jira ulumaayin nurraa barannuuf ulumaayin jirtu gartee ta isaaniitii jedhanii kanaaf haqa qabanii cufti isinuu isaaniirraa barattanii eessaa fiddan jedhanii. Kanaaf akka warraati diini namni qabuuf olumaa illee qabu warraa jedhanii eega dubbattee irraa baate jarri sun maal jette kunuuti ishee alii jimmaa fa'aa jiran olumaa hin gaa hirmaattee hedduu jira yoo adda waan kijiba irraanne eegasii maal jedhanii olumaa illee argamte maal jette gorsa guddaa isinii kennanii uummanni musliimii Itoophiyaa musliima du'aadhaa isin maqaa islaamummaa qabattanii deemtanii isiniin du'aa nabi rabbii qabdan alayhi salaatu wassalaam salphinna kana keessa jiraachuun diqqeenna kana keessa obbaasaa nuun jedhanii nu dhaaban. Diqqeenna namni addunyaa keessa hin jirre musliima Itoophiyaa jedhan. Gadaaf moo eenyutu maal jedhan. Addunyaa kanarraa uummanni du'aan eessa argama jennaan musliima Itoophiyaatii fi charchii eessaa jedhe ortodoksii eessaa jedhan biyya lama maqaa dhahe. Irra du'aan addunyaa keessaa musliimni du'aan dhugaa. Keeniyaan gaafa beeku miliyoona tokko musliimni paarlaamaa keessa bineeyyii qabdi. Ta yeroo xiqqoo isii waa'ee islaamummaa dubbatan mootummaa sanii dhumatte. Xiqqoo akkanatti hin gufatan Keenyaa keessatti jechuun paarlaamaa keessatti. Oofisa isaanii waati seente Keenyaa keessa seeratti suuraa mootummaa biyya sanii mana keessa fannifatta. Wanni tokko suuraan mana san keessa seenu beeytiif duba kaatte bakka salaataan minxaafii nafamee seeran bakka jira. Wallaahi nama tokko bulee wanti akkasni argu. Guyyaa jimaataa mitingii waliin qabanii wanna keessa dala godaanaa jiraniini amma sadarkaa guddaa jira jedhanii godaanaa ajjeesanii miti godaanaa bonayyaatii miti. Dooyyootii miti. Bonayyaatii miti yaa. Godaana dooyyoo jedhanii kun lubbuun jedhame hedduun beekaa. Umarraayitii Keenyaa keessa dalaga. Walgayisa godhaa uummata adii ka alarraa bakka hundaa dhufee jira. Sa'aatiin salaataa yoo gahe dhaabaa jedheeni salaata ofii salaatee haqa rabbii ta'amma dhufteetu naggahee daqiiqa kurnyaan salaatu dhaabbadhaa shaayii dhugaa dheeni ka'es salaata ofii salaata. Lakki amma walgayii gubbaa jira salaata niin dabarsa. Haqaaga uummanni kun dhaabbatee diin hin deemu jechuudha. Keenna akkas jechoo miti. Hin salaatee jechoo miti jimaata masgiida dhaqee salaatu Itoophiyaa keessatti. Oofisa mootummaa dalagee rabbiin isaa akka tasaa fuudhee waa bakka hoyyaa hidhaqe. Tuuta jette eenyu Abdurayaa keessatti ta'ee namni kun Abruudwaan ishee yaa waan dubbatan beektanii ragaa dhiira nama duuba jira. Ka walgahii jettaami tuuta ka jette. Duuba maal jechuu barbaadeeti? Uummanni keenya ka Itoophiyaa ka musliimni achi keessatti argamnu kun dahiifa ilmiillee dhugaa. Shee'ummultu guyyaa tokko Keenyaa keessatti shee'ummul namni uummata nama ijaarsoitu Somaalee jira namni Keenyaa keessa turtanii beeytanii masgida karaa jahatitti nama keenya qottisaa intuma itti kaa'an fedhu. Jaarsi nama guddaadha. Uummanni Somaalee kunillee nu qottisa nu qaan amma maal nu ijaarsi dayyuusa uummata gartee uummata irra guddaan uummatti kan bultanii itti lukkaati Somaaleen tun. Nu qottisan. Yoo adatta warra achi turtan masgida karaa jahaa gaafa ayyamuum jechuu akkaataa itti yonnedhan. Maal jedheen jaarsi kun nama keenya yoo inni seene namni keenya saffaa duraa irra maashaallah Keenyaan lafa namni diini haga dhabdisootaan baatutti diini alagga dhaabbate kun waan Keenyaa irraa ka'e namni keenya bakki inni itti mirga diini namni tokko waan dalagutti argate Keenyaa keessatti.
jaarsa kanatu namattu na jira itti man shi umul jaarsi kun nama guddaa shi umul itti barakani namni hunda kana nama keena qottisa itti man bar oromo akkana masgida keessa taa'u dorgaa namni hedduun akkana godhaa jiranii namni dayyuusa diini keessa lola gochuun beekta nama keena kan itti kakkanam diini maal beektan so diini beektanii ummata gartee wannaatiin bultanii kan yeroo cufa isin qalanii isin fixan jedhee nukkaati tokko guyyaa tokko nama kennaan nama sheekaatiin bira salaatees somaaltichi yeroo sunnaa salaata wal biratti nama sheekaa aalima nama kennaan akkanatti salaatanii jedheen yeroo irraa bahe somaaltichi yeroo salaa baafatee irraa bahe akkanatti salaatanii jedheen sheeka abboo jedheen jennaan nama sheekaa walumaa ta'uun beeku inni tuffi marraa baroon nama sheekaatiin jedha nama innuu taa'ee nama qaraasu namni inni akkana yeroon kun nama kitaaba Bukaarii namni musliimaan beektaa jedhan jabaatu harka ofiitiin katabe namni kun yeroo inni jedheen illolle shee ummuun ammoo seeruu jiranii hin argan waan kanatti man kana shee inni masgida seeruu jiran warri karaa jahaan beektanii karaa jahaatiin torbaatti sontaan seeruu jiran arganii akkuma dalga godhanii warra lachuu akka nagarree dhaabatanii caqasanii jennaan yeroo waljee sheetichi maal jedheen kitaaba kam hadiisa kami eessaa gartee eessatti akkanatti salaatanii jedhan aayim jedheen waan namni akkana sheekaan jedhu kun waan takka hadiisaaf quraanaan daliilatti fiduu dhiisi ufiyyoo akka salaatu hin beeku jibbamaa nama kennaatiif kana jedhaan maal jennaan yoo ati kaa dhugaadhaa beektee namni amma fakkeenyaaf dhaga'u Itoophiyaa keessatti uummanni musliimaa guddaadhaa ammoo mirga hin qabu yoo siin jedha si tuffata namni tuffiif jedhaani bar sheemmul seenanii salaatanii yeroo salaachisanii irraa bayan salaama baafatan namni gaafasa jirtan sheen yeroo lafaa ol kaan salaam aleikum jedhaan ani gawaa oromoo waa oromatu waa jedhan yeroo lafaa ol kaan an oromoo jennaan Soomaaleen warri masgida karaa torbaatiin jiruuf duuba jirullee balaan dhufte maal haasaa olumaa'in kennama sheen sheemmul kaa olumaa'ii Afrikaa kana keessa beekama olumaa'ii guddaa nama guddaa Soomaaleen lafa olii haate rifatte sheen dhadha maal dubbata hiranii an oromoodhaa jedhe hirrifatan namni tokko sharaa islaamaa keessatti ilmi namarraa qara'ee waamamaa jedheen diinii hadha isiniin aalima tahee muslima tahee deemu kanaan oromoo irraa qara'ee jedheen sheekolee maqaa dha'ee kan irraa qara'e kitaaba akkanaa sheebalurraa akkana ilmi isin aalima jettanii na jala ittiin deemtan tana namni an irraa fide Somaalee irraa miti jedheen oromoo irraa qara'ee warra hadha isin masgida kana keessatti akkana salaata akkana taata baay'asi jettanii kan tokkoon keessan jedheen nama isaanii amma karaa gubbaa yaa'u kan dhufee salaatuu miti ilmi inni qabu qabdanii jedheen ni rifatte Somaaleen jechuudha guyyaa san namni duratti naa katabe jiraachuu ni malta masgida keessatti akka oromoon yeroo salaata soomanaa yeroo taraawii salaatan boqannaa jidduu jirtu san keessatti oromoon ka'aa irraa xaawaa godhaa jiran jechuudha. Tak lammata masgida keessatti gara masgida warri Nairobi tarimee masgida gara duraati oromoo kennanii yeroo soomanaaf darsii achi keessa qaraasanii kan namni kun Bukaarii qaraa kun tafsiira qaraa kun quraana qaraa la Keenyaan kan lafa diiniiti akkama Itoophiyaa keessa waan akkasii hoggaadhaallee argamtu namni diiniin sheekoleen kan namni waan godhu kennan afaan Kiswaayilii gara Chaanuut afaan Somaalee afaan Amaarik namuu akkaataa afaan isaatii waan godhutti spiikara on off itti godhanii namni akka qaraasfatu kan oromoo isa kennan bakka masgida duraa ka agartee saffaa duraa kana kennaniif jechuudha masgida gara duraa warri keenya malee hin beektanii masgin bakka sadii adda citta qaba blooka guutuu masginni sun guddaadha karaa blooka tokko guutuu walitti baay'ee jechuudha masgin bitanii fookii bara soo kanaaf achirraa agartee san gura maaliif kana mara keessa isinii dhaqe diinii namni hadda qabatee deemuu sila hadda jiru olumaayin aalimtoonni nama baratee nu qaba yoo jedhan nu barumsuma eenyu namni hadda eenyu dorgomuu hin dandeenye namni biyya osoo bulcheetti kennanillee harkaa qabu eenyu ummata musliimaati kan hundaan baratee wal bira guuttamu addunyaaf akiraan diinii fi kagartee namni buddeenatti nyaatu kanaanillee garuu Itoophiyaa keessatti ka buddeenaan nyaataniin kanaan malee kan jiruu ilma namaa ittiin dhaaban ka ilma namaa tokko ittiin dhaaban kana atuu dura Itoophiyaa keessa namni sirraan fudhatu bar namni digriin beekta namni qabu ta buddeena ittiin nyaatani digriin namni qabu amma an digrii tokko yoo fudhe